dhaloota beekumsaan gahoome horachuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Bara kana dhaadannoo barnoota dhalootaaf jedhuun istaandardii manneen barnootaa fooyyessuudhaan barnoota qulqullina qabu kennuun dhaloota gahumsa qabu horachuuf xiyyeeffannoo guddaan itti kennamee sochiin qulqullina barnootaa eegsisuuf taasifamu hojjetamaa jira. Qulqullina barnootaa eegsisuuf sochiin taasifamu kun xiyyeeffannoo argatee qaamoleen qooda fudhattoota ta'an keessatti hirmaachuun gahee irraa eegamu baachuu akka qabaniif pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa waliin ta'uun godina Shawaa Bahaa Aanaa Lumeetti mana barumsaa Dibaandibaatti tibbana jalqabsiisuu isaanii fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreeffama maxxansan irraa hubachuun danda'ameera. Sochiin kun qaama sosochii kabajamoo muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guyyaa waxabajjii 25 bara 2015 magaalaa Finfinneetti jalqabsiisan yoo ta'u, waamicha namni hundi manneen barnootaa itti barate gargaaruudhaan fooyya'insa qulqullina barnootaa keessatti gahee isaanii akka bahataniif taasifamedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetiivoota bu'uura boruu fi ifa boruu cinaatti hojii manneen barnootaa fooyyessuuf manneen jireenya barsiisotaa ijaaruu tajaajila lammummaatiin erga jalqabamee bubbuleera. Haaluma kanaan sochii gannaa cimsuun lakkoofsi manneen barnootaa naannoo Oromiyaa gara 30,000tti akka ol guddatuuf hunduu tumsuu akka qabu pirezidaanti Shimallis dhalootaaf waamicha godhaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma barnootaa irratti hojii hojjechaa jiruun dhaloota dandeettii gahumsaa fi beekumsaan utubuun dorgommummaa lammiilee sadarkaa hundatti mirkaneessuuf hojjechaa jira. Karoora gama kanaan qabame milkeessuufis waliin gahinsaa fi qulqullina manneen barnootaa dandeettii barsiisaa fooyyessuuf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Biiroon barnoota Oromiyaa rakkoo dandeettii dubbisuu, barreessuu fi shaakaluu barattootaa furuuf barsiisota manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa kutaa 3 hanga 5 barsiisan dura bu'ootaa fi supervaayizerotaaf magaalaa Adaamaatti leenjii kennuu irratti argama. Marsaa jalqabaatiin barsiisota 25,000 oliif hagayya 3,2017 barraa eegalee wiirtuu leenjii 9 irratti guyyoota 5f kan kennamu yoo ta'u, barsiisota 54,000 oliif ammoo marsaa 3 kan kennamu ta'uu sagantaan qabame ni mul'isa.